dhaabbanni beeksisaa Masarat Dhaabaa OBN waliin ta'uudhaan jala bultii ayyaana qillee qophii addaa qopheeffannedha. Qophii kanaan egaa Finfinnee keessatti namoota lama daawwannee amma immoo Adaamaatti argamuudhaan maatii Jeneraal Taaddasaa Birruu daawwachuuf asitti argamne. Kutaa magaalaa Boolee ganda Gooroo keessatti kan argamnu egarra deebinee bagattiin singee isiniin jenna. Akkam jirtu? Jirtaayyuuma akkam baga jiraattan. Adelulee baga ayyaana waggaa geessanii Oromoon buna jaalata. Buna kana sinifinne akka isa hedduu kana naatiin kan ta'e umrii keessanii akkasumas hedduu meessu. Kanammoo abbaan qabeenyaa Dirree Industries Haji Badhaadhaan kopheewwan sadarkaa Awurooppaatti hojjetaman kana naa kennaafi jedhanii erganiiran kunoo. Rabbi isaanii haa kennu. Manni uffata aadaa yaadasaa ittinaa ofiisii haadha warraa Jeneraal Taaddasaa Birruutiif jedhanii erganii kunoo. Waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu an har'a isinitti himee fixuuf odoo hin taane maatiin isaa maalirra jira jechuufi kanaaf nama seenaan yaadatu nama qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qabudha Jeneraal Taaddasaa Birruuni. Ilmi isaa Darajjee Taaddasaa Birruu kunoo fakkaataan isaas jira. Abbaan qabeenyaa kophee Piikook Haji Badhaadhaan siifis kophee kana jechuudhaan si erganii jiranii kunoo. Manni uffata aadaa yaadasaa Finfinnee naannoo Maganaanyaatti argamu eekkaa jechaadha. Uffata aadaa kanas si ergee jira kunoo. Akkasin dhukkubsataa jirtan dhageenyeeti jala bultii ayyaana qillee bara 2010 sababeeffachuudhaan qophii qopheesseen egaa kan isin daawwachuu dhufne baga geessan isiniin jenna. Isinin argine malee alattis immoo tumaaleessa guddaa tokko baarii fi reestooraantiin Keebeekii magaalaa Adaamaa keessatti argamu isinii gumaachee jira. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jedhaniira. Sagaleetiinis kan weeddisuu fi akkasumas immoo maasiinqoo isaatiin kan beekamu Geetuu Kootuunis nu gidduutti argama. Mee Jeneraal Taaddasaa fi gootota Oromoo akkamiin nuuf faarsaa walumaan taphannaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Godina Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Hidhabuu Abootee iddoo Siree Moroseetti bara 1914tti dhalachuu isaaniitu himama. Jeneraal Taaddasaa Birruu. Egaa har'a nuti asitti argamne maatii Jeneraal Taaddasaa Birruu daawwachuuf yoo as dhufnu waan addaa yookiin kennaa addaa finnee yookiin waan guddaa gochuuf odoo hin taane isin hin daganne uummanni Oromoo onnee fi yaada keessaa isin qaba isiniin jechuuf egaa mana kanatti kan argamne. Haati warraa isaanii dhukkubsatanii kaleen isaanii lamaanuu hojjechuu akka hin dandeenyee fi daayilisiisiidhaan akka jiranidha kan himamaa ture. Haati warraa isaanii Aadde Luulee Warqee jedhamu
ilmi isaanii Darajjee Taaddasaa Birruuti. Mee isaa wajjiniin haasaa gabaabaa taasisnaa. Aadde Luulee mee fayyaan keessan akkamii amma maarra jirtu? Yoo daalisiisiin godhaa jira. Yoom isin jalqabe? Amma waggaa tokkoo fi baatii 6 ta'e. Daalisiisiin kun egaa gatiin isaas guddaadha. Akkamiin itti adeemaa jirtu? Eenyu isin deeggaraa jira? Gama gamana firris ijoolleenis amma dadhabaa jiranii. Saanumaan na gargaara. Ji'atti daalisiisii kanaaf birrii meeqa baasta? Waggaan ciisu achitti qarshii 30,000. Yeroo tokkotti? Baatitti. Baatii ji'a tokkotti? Ji'a tokkotti 30,000. Waggaa tokkoof akkanumatti turtan? Waggaan ciisu 50 simbaa 60 simbaa baay'ee baa gizeen ciisutti. Akkam jijjiiramoo qabdu? Yoo nan godhachuu baadhe na ukkaamsaa du'u dhaga du'umaaf qophaa'udha. Yoo daalisiisan hin taasise? Torbanitti qanii 3. Dhiqannaa kalee jechuudha daalisiisii? Dhiqannaa kaleeti dhiqattuu baannaan diriiranii ciisanii du'uudha. Yoo nan dhiqadhee dhiqqoo hafuura nan qaba. Makaleen dhiqadhee boruun dhiqadhamu. Koreen asitti magaalaa Adaamaa kanatti ijaarramee isin deeggaruuf jiru tokkos jira. Yeroo gabaabaa keessatti jechaadha. Isaanis dhaamsa qaban gara boodaatitti kan nutti himan ta'a. Mee waa tokko isin gaafadhu. Jeneraal Taaddasaa Birruutiin akkamitti wal argitan? Galamsootti haati kiyya duuteeti dubriin duraa kiyya na barsiisuudhaan fide ollaadha. Achitti na arge akka Oromoodha jechuu dhageenyaan Oromoo nan barbaada. Akka naa kennaa jee dubrii kiyya sanitti kadhatee abbaa kiyya yaamanii inni achi dhaquu hin dandeenye abbaan kiyya biyya inni jiru san dhufe bakka intalli kiyya eega biyya naa galtee jee abbaan kiyyas Oromoo hin barbaada. Yaa ilma salaaleetti yoo jedhaniin bakka biyyatti anaa galtu jee abbaan kiyya na kenna. Maneedhaa jira gizee sanii. Iddoo garaagaraatti hidhamanii jiranii dhumarratti galamsootti hidhamanii. Maal jedha ture yeroo sana Jeneraal Taaddasaa Birruun? Nama akkamiiti Jeneraal Taaddasaa Birruun? Nama nagaati, nama gaariidha. Hoggaa nama qoraan baatee deemu, nama citaa baatee deemu birrii itti kennee kan agataati biraa deema. Oromoon kan akkamitti ba'ataa baradhaa ja'a. Hirma hundi? Bakka barnoota kana fedha? Barnoota fedha si hoggaa waa baataniitis deeman gataa jedhan birrii kennee fi bira dabra. Akkasittan beeka. Akkam jaalala hoo beeka? Jaalala? Jaalannaan na fuudhee miti. Ijoolleedha. Gizee san ijoolleedhaani. Ijoolleedha. Umrii meeqa taate? Ani 15 yeroo. Dawuu keessan dhagee waan isin erga qabatu naa erge maal? 40 moo akkana naa erge. Qarshii yeroo saniiti? Isin gaheera? Hin ajjeesanii namticha naa fidee dhufe. Qarshii fudhattanii? Hin fudhadhu jeenan. Qarshii naa kennanis akkuma namtichaatti na ajjeesan gaa. Lakki ani hin beekuun fudhadhu jeetiin dide. Egaa nuti asitti argamnee isaan maatii kana arguu keenyaaf baay'ee ani gama kootiin gammachuu guddaa natti dhagahama. Gaaffii gaafattanoo jiraate gaazexeessitoonni gidduu jiru, artistoonni jiru, carraa tokko yookiin lama kennineefi gara dhaamsa kootti dabaluudhaan ayyaana keenya kabajan. Haadha manaasaa ta'uu koo garuu na dhoksaa jettani sababni keessan maayinni? Mootummaadhaaf hin dhoksine. Mootummaa ittiin gammadaa garuu mucaan jalaa fudhatanii na jalaa ajjeesan jeetaniif dhoksine. Ilmi Jeneraal Taaddasaa Birruu Darajjee Taaddasaa Birruu kenne as jira fakkaataan isaa jechaadha. Mee daree waa'ee abbaa kee fi ati akkamiin ibsitame? Tole, ifama guddaa siin gaafadha duraan dursee afaan Oromootti sirriitti ibsuu hin danda'u magaalaa kana guddadhe afaan Amaaraa እኔ አባት የኔ ብቻ ሳይሆን የሚሊዮኖች አባት ነው። በዚህ ደግሞ የበለጠ ኩራትም እየተሰማኝ ነው ያለው። አሁን እየሆነም ያለው ነገር እኔ የታደሰ ልጅ በመሆኔ እናቴም እኔ ልመ ታደሳ ብሩቲ ሴና ጅሩ ሁንደ ከወሉማን ይላል ጅሩ ከነ በዚህ በጣም ደስ የሮሰነተን ዳይመንድ ቱሪ ፐርሰናሊ አተው መሌ hangafoota keenya irraa seena qorachuudhaan ani hiriyoo tokko wajjin ta'uudhaan irratti hojjechaa jira. Waa'ee abbaa koo yeroon dhaga'u hedduu natti tola.
akka dhala isaatti. Garuu abbaan koo kan koo qofa osoo hin taane abbaa miiliyoonotaati. Kanammoo yeroon ilaalu hedduun itti boona. Ammas wanti ta'aa jiru yeroon ilaalu ilma Taaddasaa Birruu tokkotti hedduun boona. Hojii inni yeroo sanatti hojjete amma galma waan ga'aa jiruuf gammadeera. Taaddasaan Birruu maqaan isaa guddaadha. Kanaaf yoo inni hin jiraanne illee maqaa isaatiin wanti tokko uumamee saba kana kan gargaaru hundeeffamuu qaba kan jedhu yaadni tokko yaadamee jira. Waaqni saba Oromoo waliin akkan gargaaru abdiin qaba. Galatooma. Egaa koreen hundaa'e immoo waan jedhanii isaanumarraa dhageenya. Ati galatoomii egaa uummanni Oromoos isii wajjin hin jira jedheetanii yaada. Maatiin gooticha kana kophaa rakkachuu hin qabani. Kun dhimma keessan qofa otoo hin ta'in dhimma uummata Oromooti. Dhimma keenya jennee koree dhaabnee amma sadarkaa guddaa irra geenyee jirra. Sadarkaa itti teeletooniin qophaa'u irra geenyee jirra. Ka'umsarraa kaasee isaan sadarkaa mana alatti waan isaan barbaachisu uummanni kun gargaarsa godhee akka isaan yaalaman ittaanis immoo koreen kun sagantaa yeroo baasu karoora yeroo dheeraa fi karoora yeroo gabaabaa jenneeti kan qabanne karoora yeroo gabaabaa keessatti isaan yaala isaan barbaachisu akka argatan karoora yeroo fagootti immoo sadarkaa faawundeeshinii dhaabbachuu akka danda'uuf sadarkaa yeroo dheeratti qo'annaaf qorannaan irratti godhame akkaataa sanitti koreen kun murteesseera. Walumaa galatti guyyaa amajjii 12 sagantaan kun akka murtaa'ee teeletooniin kun qophaa'u ta'ee jira. Koreen qindeessituu fi koree sadarkaadhaan dhaabbate kun gahee hojii isaatii waan irraa barbaadamu raawwachaa jira. Uummanni keenyas immoo nu cinaa dhaabbatee sagantaa kana akka milkaa'uu fi seenaa gooticha keenyaa kana akka dhugoomsinuuf waan inni kaleessa ta'e kana akka caalaa hojjennu akka nu wajjin taataniin jedha. Galatooma. Amajjii 12 egaa turtiin maatii jeneraal Taaddasaa wajjiniin aadde Lulee daawwachuuf asitti argamne kana fakkaata ture. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti isin wajjiniin jirra. Akkuma amma nu barbaadanii dhuftan kana nu irraanfatinaadha. Waaqa wajjin waan isinii haa kennu. Galatooma. Ulfaadha nagaatti.